Hoogganaan waboo zoonii giddugalaa akka ture Sanyii Nagaasaa mootummaa waliin araara buufatee galee jira. Nageenya Oromiyaa keessaa itti aanee jiru maal fakkaata laata? Maaltu itti aana akka jedhu qophii keenya faana keelloo torban kanaa haga danda'e ibsuu yaala. Siyaasni Oromiyaa keessaa waan uummanni hubachuu qabu shira irraa walaba ta'e hin beeku. Siyaasni shiraa ammoo nagaa uummataaf argamsiisuu hin danda'u. Waan Oromiyaa keessaa ilaalchisee akkasuma dhimma nagaa buusanii galuu Sanyii Nagaasaaf waa'illan isaa ilaalchisee qophiin qixeessine kunooti. Haga dhumaatti nu caqasaa jecha qophicha waliin Anna Gumaata Sammaati. Kallo Media. Dhibbana mootummaan naannoo Oromiyaa ajajoota waboo giddugalaa akka turan Sanyii Nagaasaaf kanneen isa jala turan waliin araara buusuu hime. Waraanni Oromiyaa keessaa dheerachuun wal qabatee uummanni haala jiru guddisee nuffeera. Balaan waraanaa hawaasa biyyattii haamilee buusuun uummanni jiruuf jireenya akkanuuf akka of jibbu taasisee jira. Fedhii nageenyi bu'uu hawaasa hedduu biraa dhaga'ama. Waan hundi hafee nuti nagaa feenaa akka jedhu yaada namoota danuuti. Nagaa akka jibbu kabalaaleffatu hin jiru. Qaamni nageenya balfee waraana hawwu caasaa hawaasaa kam keessayyuu jira hin fakkaatu. Nagaa keessa hojii jira. Nagaa keessa bilisummaan socho'uuf qaala'insa amma mataa uummataa yaabee irra aanutu jira. Kanaaf mootummaan dhugumaan adeemsa shiraa hin qabneen nageenya buusuuf hojjetaa jira osoo ta'e kun gammachuu nama maraati. Mootummaan adeemsa nagaa miidiyaa irraan balballoomsaa jiru dhugumaan onnee irraa taasisa osoo ta'e afaan qawwee Oromiyaa keessaa qabbaneessuuf kutannoon kan hojjetu osoo ta'e gammachuu guddaadha. Garuu kun ni dhugooma ka jedhu gaaffii deebii barbaadudha. Waan darbe irraa kaanee yoo ilaalle hayyudureen ABO gaafa Asmaraa irraa galan waraana bilisummaa Oromoo 1,300 ta'an mootummaatti kennanii. Waraanni kun karaa nagaa waliigaltee mootummaa fi ABO gidduutti adeemsifame hordofee gale. Rakkoo qawwee kaasee gadi teenyee mariin furra nuti dhiiga tokko lammii tokko waliin ajjeefnuu jedhame. Yaa walammachuu gaafas Lammaa Magarsaaf garee Warqinaa Gabayyoo hogganoota ABO waliin taasisanii ajam nama jechisiisa. Uummanni keenya gaafas waan ture arge kanneen miidiyaa irraa suura deddeemu argan galataan waaqaaf lafa leellisanii. Nagaan bu'ee jedhee dhiichise. Mirgi sochii mirgi hojjechuu mirgi barachuu deebi'e jedhee gammachuu qabu ragadee gellisee agarsiifate. Haalli Oromiyaa keessaa nagaan haasa'amee dhume jedhame. Alaabaa jaallatu alaabaan ABO ayyamame jedhee gammade. Haalli itti ABO'n Finfinneetti simatames hangam uummanni akka gammachuu isaa ibsateef ragaa guddaadha. Waggaa sanatti dargaggoonni qabsoo bilisummaa Oromoo kana dhiigaaf lafeen utubanii achiin ga'an hedduun gammachuu irraa hin qabaanne. Waan gaafas raawwate gammachiisaa ta'us kan itti aanee dhufu isaan dhiphisuu hin dhiifne. Miirri gammachuu uummataa abdii itti horus shira mootummaa Itoophiyaa keessatti dhalatanii guddatan tilmaamuun isaan dhiphise. Garee muraasa ta'anis yeroo sanatti quuqamaa kan turan balaa dhufuu malu miidiyaa hawaasaaf kallattii isaaniif haanja'iin kan ibsaa turan hedduudha. Waboon bosona Oromiyaa keessaa ammoo yaadicha guutummaatti waan itti amane fudhate hin fakkaatu. Haalli waliigaltee Asmaraa adeemsifamee waboon gara mootummaatti kenname kan Asmaraa dhufe shirritti xaxamuu eegale. Hojiin caasaa mootummaa keessatti baratame shiraan biyyattii nagaa dhowwachuun itti fufuun nageenyi sun akkamiin hawwamee akka gatate namuun yaadata. Tooftaa mootummaan fayyadameef lallaba hanga harkaan gaatanitti mootummaa biraa darbee ture namuu cimsee beeka jedhee yaada. Caasaan mootummaa kanaan dura ABO fi caasaa ABO farreen nageenyaa dhiphoota mankaraarsitootaa fi waan adda addaa jechaa bahe takkumaan deebi'ee afaan ABO haasa'e. Gara jabeessi namaa takkaatumaan garraamii of fakkeesseef mul'ise. Haala kanaan gowwomsaan sun hundi ta'ee araarri Asmaraa gufatee waajjiraaleen ABO banamanii turan cufamuu danda'ani. Itti aanee waan uumame wal yaadachiisuuf gareen aktiivistoota of keessaa qabu abbootii gadaan wal qindeessee nagaa buusuuf yaalii jibbaataa taasise. Oromiyaa dirree waraanaa taate qe'ee dhiigni namaa lolaa gannaa ta'eef furmaata fiduuf yaadamee adeemsi abbaa gadaan dubbii xumuruu jalqabe. Haalli kun ammoo haaraaf isa jalqabaa yaalii yeroo duraaf abbootiin gadaatiin waboo fi mootummaa walitti araarsuu waan ta'eef abdii nagaa fida yaanni jedhu ammas uummata bal'aa keessa bule. Kanaanis waboon baay'inni isaanii 700 ol ta'an kan itti aanaa hoggana waboo zoonii lixaa diinaraas of keessaa qabu qawwee lafa kaanii galuu danda'ani. Baay'eetti hammeenya qaamolee mootummaa kan nama hubachiise bakka kana ta'uun oolu. Caasaaleen mootummaa
TPP adeemsa nagaa abdachuun abbaa gadaaf aktiivistoota Oromoo biraa dhageettii qaban amanuun waboo qawwee isaa lafa kaa'ee galee irratti ammas shirri hamaan xaxamuun balaa guddaan irra ga'uu danda'e. Diinaraas du'uu danda'e. Balaa waraanaaf kisaaraa waraanaa haala kanaan dhufe uummanni Oromoo keessummeessuuf dirqame. Nageenyi uummanni abdate dhugumaan nagaan bu'e jedhanii kanneen guutummaatti amanan deebi'anii gochaa raawwatameef hangam mootummaan uummata hanga gowwomse hubachuu danda'an. Wantoota kana irra dhaabbatamee haala tibbanaa tilmaamuun ni danda'ama. Torban kana waboon jalqabumarraa dogoggora qabaachuu isaa karaa hedduu himamaa jira. Inni jalqabaaf murteessaan waliigalteen isaanii maal akka ta'e ifaa miti. Cufaadha yookiinis dhoksaadhaan qabameera. Kana jechuun mootummaan waliigalticha haaluuf carraa bal'aa qaba. Qaamni walabaa waliigaltee isaanii gidduu jiru hin jiru. Kunis balaa boodaan dhufuuf gaafatamaan eenyu jechuuf nama rakkisa. Kun ta'ee waliigalteen kun nagaa guutuu Oromiyaa keessatti argamsiisuu hin danda'u. Carraan nagaa guutuu argamsiisuu osoo hogganoota waboo hunda of keessatti hammatee ta'e bal'aa ture. Haalli Oromiyaa keessaa amma nagaatti adeemaa sichi nagaan deebi'e jedhee namooti hedduun abdii guddaa irra kaa'achuu mala. Dhugaan hubatamu garuu waliigalteen amma adeemsifame kan kanaan dura darbeen wal bira qabamee hanguma isaallee waan ga'uun fakkaatu. Waliigalteen hanguma kan abbootii gadaan taasifame hin geenye maal ta'uu danda'a gaaffii jedhuuf deebii isaa namuu argachuu mala. Oromiyaa dirree naga qabeetti osoo taatee eenyumtu hawwa. Garuu ammas taanaan waboo fi mootummaa gidduu nagaan bu'e jechuu waan hin danda'amneef egereen Oromiyaa yaaddoo nageenyaa irraa walaba ta'uu hin dandeessu. Egaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya qophii keenya faana keelloo har'aa asumaan goolabna. Ka torbee dhufuun hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.